Nagaya dursuun akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media cunfaalee gabaasa arraan isinitti hima. Cunfaalee kana kan isinitti himu ana Rastam Muhammad jalqaba irratti immoo matootii gabaasaan isinitti hima. Konkolaattonni gaazii uumamaa fayyadaman kamuu qaraxarraa bilisaan akka galan hayyamamuun dhagahame. Itoophiyaa fi Beeljiyeem yeroo jalqabaatiif marii dhimmoota siyaasaa gaggeessanii jiraachuun himame. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman rakkoo namoomaa hamtuu keessa jiraachuu bakka buutonni baqattootaa kanaa miidiyaadhaaf yaada kennan. Kitaabni dhaloota ida'amuu afaan urdiitti hiikamuun dubbiftootaaf dhiyaachuun himame. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun karoora nagayaa Tiraamp fudhachuudhaan dhukaasa dhaabuu labsuu booda uummata biyyattiitiif ergaa dhaaman. Hoggantuun paartii mormituu Venezueelaa Maariyaa Kooriinaa Maakaadoo badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2025 injifatte. Kanneen matootii cunfaalee gabaasa keenya har'aatii amma immoo bal'ina gabaasa keenyaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin tura. Konkolaattonni gaazii uumamaa fayyadaman kamiyyuu qaraxarraa bilisaan akka galan hayyamamuun dhagahame. Akka gabaasni ministeera maallaqaarraa arganne ifa godhutti konkolaattonni gaazii uumamaa fayyadaman qaraxa gumruukaarraa bilisaan akka galan mootummaan hayyamuu ifa godha. Itoophiyaan kuufama gaazii uumamaa olaanaa qabaattus barootaaf osoo itti hin fayyadamin turuu ministeerichi ibsa miidiyaaf kenneen ifoomse. Gaazii uumamaa kana hojiirra oolchuuf tattaaffii cimaa mootummaan taasiseen warshaan gaazii uumamaa eebbifamuun oomisha eegaluun isaanii yaadatama. Oomishaalee kanneen gabaa biyya keessaaf dhiyeessuuf konkolaattota gaazii uumamaa fayyadaman babal'isuun barbaachisaa ta'uunis eerame. Itti fufuunis sharafa alaa boba'aaf bahu hir'isuuf jecha mootummaan itti fayyadama gaazii uumamaa jajjabeessuuf murteessee jiraachuun gabaafame. Haaluma kanaan guyyaa qajeelfamni kun baherraa eegalee konkolaattonni gaazii uumamaa fayyadaman kamiyyuu qaraxa gumruukaarraa bilisaan akka galan hayyamamuun ibsamee jira. Kana malees konkolaattonni benziilaa fi naaftaan hojjetan konkolaattota gaazii uumamaa fayyadamaniin bakka buusuun murteessaa ta'uun dhaamame. Sababa kanaan konkolaattonni benziilaa fi naaftaan hojjetan kamiyyuu guyyaa qajeelfamni kun hojiirra oolee eegalee gara biyya keessaa akka hin seenne to'annoo fi hordoffiin cimaan akka taasifamu hubachiisan. Konkolaattota ministeera geejjibaa fi loojistikii akkasumas dhaabbilee birootiin gara biyya keessaa akka galan hayyamameefiin alatti konkolaattonni benziilaa fi naaftaan hojjetan kamiyyuu gara biyya keessaa akka hin seenne dhorkamuu gabaasni bahe kun ni addeessa. Itoophiyaa fi Beeljiyeem yeroo jalqabaatiif marii dhimmoota siyaasaa gaggeessan. Mariin dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa fi Beeljiyeem yeroo jalqabaaf guyyaa kaleessaa jechuunis onkololeessa 9/2025 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee ture. Waltajjii marii kanarratti kan argaman itti aanaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadara Hadaraa Abarraa mariin siyaasaa biyyoota lamaanii eega bara 1926 hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii hundeeffame booda kan jalqabaa ta'uu ibsuudhaan walta'iinsa keenya daran cimsuuf kutannoon haaromfame kan agarsiisudha jahan. Kana malees mariin kun hariiroo biyyoota lamaanii keessatti milkaa'ina guddaa akka ta'e hubachiisan. Barreessituun olaantuu fi pirezidaantiin boordii daayirektaroota ministeera dhimma alaa fi tumsa daldalaa fi misooma alaa Beeljiyeem Tewoodooraa Geentis akka jettetti Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti biyya barbaachisummaa tarsiimoo guddaa kan qabdu waan taateef walitti dhufeenya keenya cimsinee itti fufnaa jechuun akeekte. Dabalataanis rakkoowwan gogiinsaa hir'isuuf gamtaa Afrikaa keessatti piroojektonni misooma magariisaa Itoophiyaan hojjechaa jirtu wajjin ni dhaabbannaa jechuu odeessi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa arganne ni mul'isa. Haaluma kanaan Ambaasaadar Hadaraan fooyya'insa daldala Itoophiyaa keessatti mul'ateen investoroonni Beeljiyeem riiformii dinagdee Itoophiyaa keessatti akka hirmaatan waamicha godhanii jiru. Biyyoonni lamaan hirmannaa investoroota damee dhuunfaa barnootaa ooviyeeshinii daldalaa akkasumas filannoowwan dinagdee fi tajaajila qoonsilaa irratti mariin gaggeeffamuu odeeffannoon kun ni agarsiisa. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman rakkoo namoomaa hamtuu keessa jiraachuu bakka bu'oonni baqattoota kanaa miidiyaadhaaf yaada kennan. Bakka buutonni baqattoota Oromoo Yaman turtii miidiyaa wajjin taasisaniin sababa walwaraansa Yaman keessatti adeemsifamuutiin baqattoonni rakkoo guddaa keessa jiru jechuun ifoomsan. Waajjirri dhimma baqataa hordofuu UNHCR baqattoota Yaman keessa jiraniif deeggarsa kamuu kennuu dhaabuu kan himan bakka buutonni kun sababa kanaan maatiin hedduun ijoollee wajjin daandii irratti bahuu ragaa bahu.
Waajjirichi hojii dhimma baqattootaa irratti hojjetu dhibbantaa 90 ol dhaabuu himuun baqattoonni gargaarsa kamuu argachaa akka hin jirre ifoomsan. Keessattuu namoonni dhukkubsatan kanaan dura qoricha UN irraa fudhachaa turan amma qoricha dhabuun rakkoo fayyaa hamaa keessa jiraachuu himan. Gama biraatiin haawwan hedduun sababa kiraa manaa waan kafalan dhabaniin ijoollee wajjin daandii irratti bahuuf dirqamuu isaaniitis himan. Kitaabni dhaloota ida'amuu afaan urjiitti hiikamuun dubbiftootaaf dhiyaachuun himame. Ministeera Muummee Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippubilika Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin kan barreeffame kitaabni dhaloota ida'amuu afaan Paakistaan urjiitti hiikamuun dubbiftootaaf dhiyaatee jiraachuun gabaafame. Paakistaanitti ergamaan addaa Itoophiyaa Ambaasaddar Jamaal Bakrii fi Ministeerri Aadaa fi Hambaalee Paakistaan waliigaltee taasisaniin kitaabni dhaloota ida'amuu kun afaan urjiitti hiikamuun isaa ibsame. Kitaabni gara afaan urjiitti hiikamuun isaa qaamolee siyaasaa, hayyootaa fi dargaggoota Paakistaaniin dinqisiifannaa olaanaa argachuunis gabaafame. Kitaabichi Itoophiyaa beeksisuu keessatti shoora guddaa qabaachuunis ibsame. Kitaabni dhaloota ida'amuu afaan urjiitti hiikame kun yuunivarsiitiiwwan, manneen kitaabaa fi dhaabbilee qorannoo fi qo'annoo biyyattii hundatti raabsamee jiraachuus gabaasni kun ifa godha. Kunis hariiroo biyyoota lamaanii caalmatti kan cimsu tahuu Paakistaanitti embaasiin Itoophiyaa ragaa bahe. Ministeerri Muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun karoora nagayaa Tiraampii fudhachuudhaan dhukaasa dhaabuu labsuu booda uummata biyyattiitiif ergaa dhaaman. Lammiilee biyya isaanii namoota butaman mara qeetti deebisuuf waadaa galan raawwachuus ibsan. Bu'uura waliigaltichaa mara jalqaban humnoota Israa'el magaalaa Gaazaa iddoowwan murtaa'aa keessattis bahan. Bu'uura waliigaltichaa marsaa jalqabaan humnoonni Israa'el magaalaa Gaazaa iddoowwan murtaa'aa keessaayis bahuun himame. Naataaniyaahuun garuu ammallee Haamaasiin kallattii hundaanuu marsinee jirraa kan jahanii fi wixinee nageenya Tiraampiin kan itti aanu Haamaas waraana hiikkachuudha Gaazaa waraanarraa bilisa ta'uudhaas jahan. Kanaan walqabatee Haamaas waa'ee waraana hiikkachuu kana hanga ammaatti ibsa baasee hin qabu. Naataaniyaahuun ammoo karaa salphaan kun raawwannaan gaariidha ta'uu baannaan karaa ulfaataa taheen akka raawwatamu godhamaa jechuudhaan dubbate. Hooggantuun paartii mormituu Venezuelaa Maariyaa Koorinaa Makaadoo badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2025 injifachuu isii koreen Noobeelii Noorweey beeksifte. Qaadhimamtuun pirezidaantii mormituu Venezuelaa tun nama ijoo fi mormitoota siyaasaa tokkoomsan keessaa tokkoo fi badhaasicha injifachuu isii koreen Noobeelii Noorweey Associated Pressitti hime. Akkasumas hooggantuun paartii mormituu Venezuelaa Maariyaa Koorinaan dadhabbii malee mirgaa fi dimokiraasii uummata Venezuelaa falmuu fi ce'umsa nagaa abbaa irree irraa gara dimokiraasiitti fiduuf tattaaffii gooteen beekamtii argachuun isii himame. Filannoo pirezidaantii Venezuelaa bara 2024 gaggeeffame irraa kan oggoramte Maariyaan dursifni hammana hin jaamne isii mudatus biyyattii keessa taa'isee mormii isii itti fuftee kanaanis haala ulfaataa keessatti walqixxummaa fi mirga uummata isiitiif falmitee jahamte. Maariyaa Koorinaa nama siyaasaa fi injiinarii industirii lammii Venezuelaa fi qindeessituu biyyoolessa Venezuelaa akkasumallee paartii mormituu bilisummaa naannoo bara 2013 hundeessuuf gargaartee jirti. Kana malees paarlaamaa yookaan mana marii biyyoolessaa keessatti bara 2010 hanga 2014tti tajaajiltee jirti. Akkasumas dhaabbata filannoo lammiilee hordofu sumatee jahamu kan filannoo haqa qabeessa ta'e akka gaggeeffamu dhiibbaa uumuu hundeessitee jirti. Makaadoon yeroo pirezidaantummaa Nikolaas Maaduroo turanitti Venezuelaa keessatti hoogganaa mormituu jabduu ta'uun ilaalamaa turte. Filannoo mormitoota bara 2023 irratti sagalee gara 92%dhaan injifatte. Kun kanaan osoo jiruu mootummaan filannoo pirezidaantii bara 2024 irratti uggura seeraa fi bulchiinsaa fayyadamuun akka hin dorgomne taasise. Sababni uggura kanaa ammoo Edmundo González mormitootaaf kaadhimamaa bakka bu'aa ta'uun deeggartee sababa jahuun dhiibamtee turte. Makaadoon biyya isii keessaa ari'amaa, doorsifamaa fi hojii siyaasaa hojjechuuf rakkinni hammana hin jaamne kan isii mudate yoo taatu yeroo tokko tokko hanga sadarkaa dhokattee jiraachuu irra geessee akka turtes ni himama. Kanaaf koreen badhaasa Noobeelii nageenyaa bara 2025 Maariyaa Koorinaa Makaadoo mirga dimokiraasii uummata Venezuelaa falmuuf akkasumas mootummaa abbaa irree irraa gara sirna dimokiraasiitti ceesisuu fi carraaqqii nuffii malee taasifteef badhaasuuf murteessuun himame. Eegan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa kan biyya keessaa fi alaa akka isin dhaqqabuuf
toora fuula Facebook Oromoo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenya subscribe godhuun nu hordofaa jechaa hanga sagantaa biroon walitti deebinu nagayaan nuuf tura.